Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadhaa. Laayikii sheer godhu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Lammiilee Itoophiyaa 800 oliif carraa hojii biyya alaa uumuuf hojjetaa jiraachuu ministeerri hojii fi ogummaa beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu Itoophiyaan biyyoota addunyaa balaa ikoloojiitiif saaxilaman keessaa takka jedhamtee jirti. Balaa kanaanis sadarkaa 6ffaa irra teettee jirti. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa zoonilee godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo ol aantummaan injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Kibba bahaa fi giddugala Oromiyaatti lola tibbana fufteedhaan loltoota mootummaa waliin geggeessee waraanni bilisummaa Oromoo ol aantummaan injifannoo argatuu beeksisee jira. Mootummaan gama isaati opereeshinii bal'aa humna guddaa deeggaramuun Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fufteedhaan raawwataa jiru. Itti fufuu fi akkasumas opereeshinii gaggeessaa jiruun milkaa'aa jira jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra yookaan guutuu isaa isiniin kenna. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen muddamsi Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti jiru kan yeroo kamuu caalaa cimee itti fufee jira. Keessattuu haasaan tibbana muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed paarlaamaa irratti dubbataa ture. Haalli Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru kallattii kan jijjiire ta'uu fi Eertiraa caalaa Itoophiyaaf yaaddoo akka ta'etti qaamonni garaagaraa dubbatanii jiru. Jawaar Mohammadis yaada kennee jira. Yaada kenne immoo mammaaksan jalqabee jira. Tooridaa namaan hin waraanne hin luqqifatan jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu'aan bariisoo ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubanne isiniif dhiyaata. Lammiilee Itoophiyaa 800 oliif carraa hojii biyya alaa uumuudhaaf hojjechaa jiraachuu ministeerri hojjetaa fi ogummaa beeksisee jira. Ministeerri hojjetaa fi ogummaa bara bajeta 2018tti lammiilee Itoophiyaa 800 oliif carraa hojii alaa uumuuf hojjetaa jiraachuu beeksisee jira. Ministeerri Kominikeeshinii fi Hariiroo Qunnamtii Hawaasaa obbo Abbaaboo Alamuu akka ibsanitti lammiilee fayyadamaa taasisuuf carraa hojii biyya alaa irratti xiyyeeffatuun kabaja mirgaa fi nageenya lammiilee mirkaneessuuf tattaafachaa jiraachuu ibsee jira. Carraan hojii biyya alaa yeroorraa gara yerootti guddachaa akka jiru ibsuun bara 2014 dura lammiilee 40,000 qofaaf carraan hojii akka uumameef ibsuun bara 2017tti immoo lammiilee 500,000 3,000 oliif carraan uumamuu hime. Bara 2018tti lammiilee 800 ta'aniif carraa hojii uumuudhaaf hojjetaa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kana raawwiin kurmaana tokkoffaa 2018 namoota 136,036 oliif carraan uumamuu himee jira. Akkasumas sirna mirgaa fi nageenya lammiilee karaa imbaasiiwwan Itoophiyaa biyyoota itti imalan keessatti mirkaneessu diriirsee hojjetaa jiraachuu ibsee jira. Hanga ammaatti biyyoota akka Kuwait, Libaanos, Saawud Arabiyaa, Gamtaa Imireetota akkasumas Joordaanii fi Kwaataar waliin waliigalteewwan mallattaa'anii hojiirra kan oolan ta'uu ibsee biyyoota kanneen alattis baay'ina biyyoota itti imalamuu babal'isuuf hojjetaa jiraachuu himee jira. Namoonni carraa kanatti fayyadamuu barbaadan odeeffannoo dabalata qaama dhimmi ilaalu irraa argachuun itti fayyadamuun ni danda'ama. Karaa seeraan alaan deemanii gaaga'ama keessa seenurra rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii maatillee rakkoof saaxiluu irra yoo danda'ame carraa kanatti fayyadamu yoo hin danda'amne taate immoo karaa seeraan alaatiin imaluu irraa of qusatuun barbaachisaadha. Itoophiyaan biyyoota addunyaa balaa ikoloojiif saaxilaman keessaa tokko jedhamtee jirti. Hubannoof akka ta'u jechi ikoloojii jedhu kun hiika hedduu kan qabu yoo ta'u odeeffannoo kanaan wal qabatee hariiroo orgaanizimoonni naannoo tokkotti waliin jiraatan waliin qabanii fi akkasumas orgaanizimoonni naannoo keessa jiraatan waliin hariiroo qaban kan agarsiisu ta'uudha. Haaluma kanaan Itoophiyaan qabxii waliigala balaa ikoloojii yookaan immoo overall economic threat score qabxii 5 keessaa 4.194 galmeessuun biyyoota balaawwan ikoloojiif garmalee saaxilaman keessaa tokko ta'uudhaan akka addunyaatti sadarkaa 6ffaa irra jiraachuu Inistituutiin Dinagdeef Nageenyaa ifoomsee jira.
Gabaasni balaa Ikooloojii 2025 Inistituutii Dinagdee fi Nageenyaan maxxanfame Itiyoophiyaan biyyoota Niijer, Burundii, Afgaanistaan, Ugaandaa fi Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo qofa dursitee argamuun sodaa baay'ee ol aanaa jalatti ramadamtee jirti. Inistituutiin Nageenya fi Dinagdee ragaa bara 2019 hanga 2024 kan xiinxale yoo ta'u, Itiyoophiyaan agarsiiftuu dhiibbaa taateewwan uumamaa jechuudhaan akka addunyaatti sadarkaa afuraffaa ta'uu isii ibsee jira. Akkasumas gabaasichi uummanni Itiyoophiyaa 80% ol naannoo balaa baay'ee ol aanaa ta'e jala jiru yookaan immoo keessa jiraatu jechuudhaan gabaasichi ibsee jira. Akkasumas gabaasni kun lolli bara 2020 hanga 2022 naannoo Tigraayitti taasifame Ikooloojii deebisanii dhaabuuf tattaaffii waggootaaf godhamaa ture duubatti deebisee jechuudhaan ibsee jira. Gara biraatiin immoo xiinxalli saatalaayitii naannoo waldhabdee miidhame keessa biqiltoonni jirmaa dhabamuu mul'ise jechuun akkasumas sirni kunuunsa biyyee fi bishaanii yeroo lolli gaggeeffamaa ture manca'uun yookaan immoo gatamuun dhiqamni biyyee saffisee jira jedhee jira. Wabii nyaataatiin wal qabsiisee rakkoon wabii nyaataa Itiyoophiyaa itti fufuusaa eeree jira. Rakkoo wabii nyaataa qabaachuun Itiyoophiyaan akka addunyaatti sadarkaa 15ffaa akka taate gabaasichi himee jira. Garuu Itiyoophiyaan oomisha qamadii kumtaala miliyoona lakkaa'amu oomishni sadarkaa ofirra dabruun alatti erguu irra genne jedhaa kan jirtu yoo ta'u, ibsa qorannoo kanaatiin faallaa walii ta'aa jiru. Gabaasichi itti dabaluun waggoota dhiyoo asitti qoonni uummataa soorata ga'aa hin arganne gara parsantii 20tti gadi bu'ee jira. Akkasumas gatiin isaa madaalawaa ta'uu dhabuun ammallee danqaa guddaa ta'ee jira. Akkasumas Itiyoophiyaanis rakkoo wabii nyaataa itti fufiinsa qabu mudachuu itti fuftee jirti. Akka addunyaatti wabii nyaataatiin sadarkaa 15ffaa irra jirti jechuudhaan ibsee jira. Oduu naannoo Tigraay irraa nu geetteen naannoo Tigraayitti TPLF gareen Debretsiyoon Gabramikaa'elii fi TPLF'n irraa fottoqe haleellaa walirratti raawwatuun dhagahamee jira. TPLF gareen Debretsiyoon Gabramikaa'el meeshaalee gurguddaa deeggaramuu fi humna guddaadhaan TPLF garee mootummaa yeroo naannoo Tigraay irratti haleellaa raawwatuun lola kan jalqaban yoo ta'u, lola jalqabaniinis haga raayyaa fuutta'uun isaanii dhagahamee jira. Lolli TPLF gareen Debretsiyoon jalqabe kun mootummaa federaalaa waliinis lolatti seenuu fi karra kan saaqu jechuudhaan sodaan guddaan uumamee jira. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Amaarattis loltoota mootummaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti lolli deemaa jiru cimee itti fufuun lola guyyaa har'aa qaamota lamaan gidduutti gaggeeffameen loltoonni mootummaa hedduun kan booji'amanii fi hidhattoonni naannoo Amaaraa meeshaalee gurguddaa hunda kan booji'an ta'uu taankii dabalatee jechuudha. Maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Walumaa galatti haala rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti naannolee garaagaraa keessatti amma jiruun Itiyoophiyaan rakkoo hamaa keessa galuun isii beekamee jira. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru walqabatee qaamoleen garaagaraa yaada kennaniin qophiin Itiyoophiyaan Eertiraa waliin lola seenuuf qophaa'aa jirtu Itiyoophiyaa kan rakkoo hamaaf saaxilu rakkoo irratti kan eda'u yookaan dabalu jechuudhaan dubbataa jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee gama mootummaatti mootummaan ammas lolaaf qopheessaa kan jiruu fi har'a humna waraanaa guddaa koomaandoo fi akkasumas humna ayyar walladii kan takkuu Itiyoophiyaa keessatti akka seenatitti hin eebbifamin eebbise jechuudhaan rakkoo jiru mariin firuu caalaa ammallee filannoon isaa lolaaf qopheessuu kan agarsiisu ta'ee jira. Kanaan wal qabsiisuun qaamonni garaagaraa yaada kennaniin mootummaan Itiyoophiyaa afaan qawwee filatu caalaa mariidhaan rakkoo furuuf osoo of qopheesse jechuudhaan yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa godinaalee zoonilee fi akkasumas aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetitti fullaa'uudhaan bakkoota garaagaraatti Finfinneetti naannessuudhaan tarkaanfii fudhataa jiraachuu fi tarkaanfii Finfinneetti naannessuun hanga funyaan Finfinneetitti fullaa'uun raawwataa jiruun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Guyyaa kaleessa godina addaa aanaa sulultaa Finfinneerraa kiiloomeetira muraasa irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu isin hin geenye turre. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate kanaan 3 akka booji'eesse guyyaa kaleessa isin hin geenye turre. Odeeffannoo dabalataatiin haleellaa guyyaa kaleessa raawwate kanaan 12 addunyaa kanarraa godaanse shammadeessuun meeshaalee hedduu irraa hiikkatu odeeffannoon dabalataan gahee jira. Akkasumas kaaba shawaa aanota garaagaraa keessatti guyyaa kaleessa tarkaanfii fudhateen milkaa'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira.
kiiloomeetira muraasa irratti kaaba shawaa Salaaleen aanaa yaayyaa gullalletti bakkoota garaagaratti guyyaa kaleessa tarkaanfii fudhatu isiniin gennee turre tarkaanfii fudhateen immoo injifatullee waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas aanaa warra jaarsotti guyyaa kaleessa haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee jira. Haleellaa loltoota mootummaa irratti guyyaa kaleessa raawwateen 12 addunyaa kanarraa yoo godaansu tokko madeessee jira. Akkasumas meeshaalee hedduus hiikkatu odeeffannoon dabalataa nu gahee jira. Akkasumas lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti kibba Oromiyaatii fi kibba baha Oromiyaatitti fufteedhaan gaggeeffamaa turu maddeen garaagaraa irraa odeeffannoon nu gaane ibsanii jiru. Kibba Oromiyaatti bakkoota garaagaratti lola guyyaa 3 fufteedhaan loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti tureen miidhaan guddaan loltoota mootummaa irra dhaqqabu odeeffannoon gamas irraa nu ga'e ibsee jira. Haleellaa bakkoota garaagaratti loltoota mootummaa irratti raawwatee waraanni bilisummaa Oromoo ajajaa 1,000 dabalatee loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisu akkasumas haleellaa raawwatee meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Dabalatu odeeffannoo kanaatiif guutuu isaa akkuma nu ga'een kan isiniin geennu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti kibba baha Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tibba kana gaggeeffamaa turee jira. Bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa tureenis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argatu beeksisee jira. Haleellaa loltoota mootummaa kanarratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwataa ture kanaanis meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatee jira. BKM hedduu, AKM hedduu fi akkasumas kan biroollee hiikkatuun injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Walumaa galatti lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti tibbana gaggeeffamaa turee fi odeeffannoo bakkoota garaagaraa irraa amma isin geenne kanaan wal qabatee gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre. Odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo gama mootummaatti wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee gama mootummaatti wanti jiru mootummaan Oromiyaa guutuu keessatti opereeshinii bal'aa gaggeessaa jiru kan itti fufe ta'uu akkasumas opereeshinii gaggeessaa jiruun milkaa'aa jiraachuu odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'aa jiran agarsiisanii jiru. Opereeshinii gaggeessaa jiru walqabatee mootummaan humnoota bakkoota tokkorraa gara bakkoota tokkotti guuraa jiraachuu bakkoota tokkorraa kaasee gara biraa geessaa jiraachuun bal'inaan mul'ataa akka jiru odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa bahan ibsanii jiru. Oduu kaaba Itoophiyaatti walqabatee nu ga'e irraa kaaba Itoophiyaatti Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti ulaa galaanatti walqabatee yoomiyyuu caalaa muddamsuun hamaan uumamuun dhagahamee jira. Akka qaamonni garaagaraa yaada kennanitti muummichi ministeera Itoophiyaa ulaa galaana akka ajandaatii fi piroopagaandaatti fayyadamuu barbaadeeti malee yeroo ammaa kanatti Eertiraa haleeluu fi Eertiraa waliin lola seenullee qophii kan hin qabne ta'uu ibsaa jiru. Haa ta'u malee haasaan inni tibbana paarlaamaa biyyattiitiif taasise Eertiraa muddamsuu keessa seensisee jira. Muddamsuu keessa seenuu irraa kan kaate Eertiraan qophii gahaa taasisuun haleellaan irratti raawwatamuu waan hin oolle jechuudhaan dursitee Itoophiyaa irratti haleellaa raawwatuu fi wantoota isii barbaachisan hunda qopheessitee xumuruun kan isii hafu haleellaa qofa jedhamee jira. Itoophiyaan immoo tarkaanfii Eertiraan fudhachuuf of qopheessaa turte kana dursuudhaan giddugalummaa qaamota garaagaraatiin dubbiin jaarsummaan akka qabamuu fi tarkaanfii dursee fudhadha jettu dhiiftee gara mariitti akka dhuftu qaamonni garaagaraa jaarsummaa akka qaban gaafii dhiyeessuun isii dhagahamee jira. Dhimma kanaa fi muddamsuu kanaan walqabatee namoota yaada kennan keessaa tokko xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad yoo ta'u, Jawaar Mohammad muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad dhimma ataakaroo Eertiraa waliin seenee irratti manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii yookaan immoo Security Council akka gargaaran gaafatee ture. Ni didame yeroo gaafiin dhiyaatetti mana maree sana kan hoogganaa ture Raashiyaa turte. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad hanga Mooskoo dhaqee kadhatus hin milkoofne. Kana jechuun biyyoonni jajjaboon bahaa fi dhihaatti gurra dhoowwatan. Kun immoo kan agarsiisu kufaatti dippiloomaasiiti jedhee jira. Xiinxala isaa kanarraatiin immoo Jawaar Mohammad mammaaksa tokkoon jalqabee jira. Tooridaa bakka hin waraannetti hin luqqifatan jedhee jira. Hiikni inni itti kennes yoo waraanuu hin hedin yoo ka luqqifattu taate osoo ati qabattee dhaabattu namichi ati itti luqqifatte immoo of baraaruuf jecha tarkaanfii sirratti fudhata jechuudhaan ibsee jira. Kana jechuunis jedha muummichi ministeera Itoophiyaa haasaan inni tibbana paarlaamaa irratti taasise guyyama san booda yookaan borumtaadha Eertiraa haleela jechuudhaan kan hubatanii ta'ee ture. Dhugaan jirtu garuu biyyattiin yeroo ammaa kanatti Tigraayin waliinis ta'ee Eertiraa waliin lola seenuu fedhii fi qophiillee hin qabdu jedhee jira.
Haasaan inni taasise immoo akkuma kanaa olitti mammaaksan ibsuu yaaletti Eertiraan dursite haleellaa akka raawwatu kan taasisudha. Kun immoo muddamsuu yeroo kamuu caalaa uumuudhaan Itoophiyaan lolatti seenuun dura furmaata biraa barbaadutti seentee jirti jedhee jira. Sababni isaas dhugaa fi haalli amma biyyattiin keessa jirtu Itoophiyaan lolatti akka seentu akka isii affeeru miti jedhee jira. Wantoota hedduu kaasee jira. Kanaaf Itoophiyaan yeroo ammaa kana dubbiin kun mariidhaan akka furamu qaamota garagaraatiif yaada dhiyeessite jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa. Hanga sagantaa itti aanuun deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.